إنت جماعتي أصلي ندخوبة ميديا رابطة حاجة ندخوبة وقاسة بدورة على ندخوبة إيجالي even جاء رمضان يرو رمضان تسينو قهدورة رمضان تسينو جاء تفوقها وباين ندخوبة لقاعد تفوقها ما جاء عشان تفوقها جاء ما تسلكوا وقاسة بدورة أونين في ندخوبة mana yaalaa gaafa deemu milikkita wayii qabbinaan jedhe doktorri beektaa yeroo sanii Okay. osuma na dhukkubsuun dalagaa dalaga taa'eetii miti dalagaa dalaguu ture hin dalagaa humna qaba dadhabbii hin qabu. Yeroo san qoricha wayii naa kennanii na dhukkubuu dhiisee yeroo ramadaan itti seenu ji'a tokkoof wayii akkana hafu dhiiga na tufsiisa akkanuma yoo lafaan ka'ee zimmi jedhee osoo hin qufa irra feefa yoo ol ka'u dhiiga na tufsiisu eegale. Okay. Achumaan jamaanii dalagaa dalaguu dadhabee dalagaa irraa bahee baay'ee na dhukkubee ani har'a amma akkana ol ka'ee haasawutuun hin fayye yookiin akkana deebi'ee haasawee jedhee yaadee hin beeku. Rabbi siyaa fayyisu. Onnees dhukkubaa jechuudha amma. Hir'ina dhiigaallee qabaa hadiidallee hin qabaa. Rabbi siyaa fayyisu. Egaa obboleewwan kiyyaa obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo akkuma dhageettan waggaa tokkoof akka dhukkubsataa turte. Hir'ina dhiigaa qabdii, haniida qabdii, onnee dhukkubaa. Maallaqa duraan dalagattee qabdu waggoota tokkoo lamateettu kana mana yaalatti fixxee kanaaf amma bakka isiin kuftetti akka carraa ijoollummaan hiriyoota isaanii fi bilbilanii osoo gaggaafatan waan kana nutti himanii mucayyoon tun yoo duute seenaa nutti taati wal beeyna hamtuu fi gaddaa fi badhoo waliin qoodachaa turre gaafa Oromoon booyu waliin booyaa turre gaafa Oromoon gammadu waliin gammadaa turre gaafa rakkataan keenya dhukkubsatu waliin sagalee taa turre san biraayyuu tartee mallaqa ofii nuti afaan qofaa yoo ileeyyuu damoota ofii ka kushiinaa arabaa keessa dhaabattee akka kaleen itti dhukkubsate kana baaftee yaalaa turte. Kanaaf boru yooma isiin akka carraa taatee duuteyyuu waan himannu hin qabnu jenneetiniin haadha jidduudhaan cabsaa isinitti finne miidhamtanii eeggadda gargaarsa kalee gargaarsa ture helgadda gargaarsa ture torbaan kana keessa gargaarsi manuma kiyya kanatu torbaan kana keessa sadii deebine eda mana maame bulle mana fadiloo bulle kanaaf isinuma saalfatuu dhabnee ija ashaboon dhiqannee mucayyoo tana takaleessa sagalee nu taa turte har'a mootu yoo sagaleen isii awwaalamutti ulfaatee isinitti finne obboleewwan kiyya loomii 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 geexidha. Homa qabdaniin riyaala 5 doolaara 10 birii Itoophiyaa kuma takkaan waan dandeettanii ka giiftii qabu giiftiidhaan keessaa baafattee osoo har'uma galgalallee bishaaniin bitatteetinii malee homa qabdaniin obboleettii teessan Zaaraa bira dhaabbadhaa. Obboleewwan daqiiqaa tokko na dhaggeeffatu maqaan isinii waama jarjaree jechuudha inshaallah. Keessa kan hin jirre gootu nama dhibba irra geenyee dhaabne tokkoffaa irratti rammee malkaa 5,000 Mubarik Musammaa 5,000 obsituu bulloo 5,000 Kalifaa Oromoo Giftar 2,000 NG Turkii 10,000 Khalid 5,000 Amaan Kaargoo 5,000 Samir 4,000 Saaduu Sanyii 500 Kiyyaa Itayyaa 10,000 Isoosoo 4,000 Haliima $50 Seenaa Sanyii Jaalmarroo 10,000 Hawwii Martuu 10,000 Caaltuu 5,000 Dr. Nuuree 3,000 Garalaafoo 5,000 Maashoo Khalil 1,000 Qeerroo Oromoo 3,000 Urjii 2,000 Roozii 2,000 Na'imaa Biyyaa 3,000 Labsii Giftar 15,000 Yaarsi Lij 3,000 Saaduu Shaashee 5,000 Qeerroo Idris 15,000 Amma 10,000 Abdii 7,000 Kamal Hussein 8,000 Maryamaa 2,000 Munaa Arsii $500 Sabboontuu Arsii 1,000 Alii Walloo 2,200 Riyaala Beest Said Roobee 5,000 Zed 5,000 Ali Marsii Asallaa 2,000 Falmattuu 500 Nasruu Jimmaa 7,700 Riyaala Arsii Asallaa 2,000 Khalid Khalifa 4,000 Shawaa 7,000 Aslii Binti Islam 3,000 Sabboontuu Abdallah 3,000 Loomii 2,000 Maryamaa 5,000 Imaan 4,000 Jamilaa Kadir 2,000 Oromummaan Niga 2,000 Rahimaa 5,000 Naanaatii Harar 4,000 Dirree 5,000 Oromoo koo 200 Riyaala Jimmaa Abbaa Jifar 5,000 Kadir Maammee $200 Kamila 2,000 Murteessaa Hajii 40,000 Saba koo 1,000 Shamsiyaa 2,000 Jimmaa Fikir Katamaa 2,000 Culullee 2,000
Mas'uud Abdallaa kuma kudhan, Iftuu Nuuraa Yuuroo 100, Naanaa kuma 4, Saadaa Arsii Shaashee kuma 2, Ziyaad kuma 2, Rama Arsii kuma 2,200, Suusii Iluu kuma 2, Piroomiis kuma 5, Arsii Biyya Koo kuma 5, Sabboontuu Arsii kuma 7, Daawud Saaguree kuma 1, Rabbirraa kuma 4, Saaraa kuma 1, Feenaa kuma 2, Fatiyaa Sanyii Jawaar kuma 300 dirhama, Rahimaa kuma 5, Qeerroo Nageessoo kuma 2, Oroo Biyya Koo kuma 2, Hawwii Tamaam kuma 2, Abdii Shaashee Riyaala 300, Abdii Adi Adios kuma 1, Aisha kuma 2, Qana'ii Caalaa kuma 4, Foozii kuma 5, Khadiija kuma 5, Boniyyee kuma 2, Feenii kuma 20. JJ kuma 10, Simalee Shawaa kuma 5, Waanofiikoo kuma 5, Nasriyaanolee kuma 5, Seenaa kuma 10, Makki kuma 1, Samiira Allaaf kuma 10, Sanyii Jawwee kuma 5, Umar Shaafillaa kuma 5, Saglan Iluu kuma 5, Michuu Dalloo kuma 5, Falmataa Oromoo kuma 5. Maashaallah Rabbi sirraa jaallatu. Afri kuma 5 Qoy kaa itti daballa, qoy xiqqoo. inda gamaa ta'e. Aslinya dhukkubee miidiyaa irraa badee hagana dhukkubee waggaa 3 duraan dhukkubuu eegalee even ji'a Ramadaanaa yeroo Ramadaanitti seenuu gahu dura Ramadaanni seenuu ji'a tokko gahu baay'ee dhukkubee dalagaa dalagaa amma ji'a 5 dura jira gahuutti jira. Maaltu si dhukkuba? Waggaa 3 dura onneen kiyya na dhukkubdi mana yaalaa gaafa deemu milikkita wayii qabdinaan jedhe doktorri beektaa? Yeroo sanii mana dhukkubtuu dalagaa taa'eetii miti dalagaa dalaguu ture hin dalagaa humna qaba dadhabbii hin qabu. Yeroo san qoricha wayii naa kennanii na dhukkubuu dhiisee yeroo Ramadaanitti seenuu ji'a tokkoof wayii akkana hafu dhiiga na tufsiisa akkanuma yoo lafaan ka'ee zimmi jedhee osoo hin qufa irra feefa yoo ol ka'u dhiiga na tufsiisu eegale. Achumaan jamaanii dalagaa dalaguu dadhabee dalagaa irraa bahee baay'ee na dhukkubee ani har'a amma akkana ol ka'ee haasawuun hin fayyee yookiin akkana deebi'ee haasawee jedhee yaadee hin beeku. Rabbi si haa fayyisu. Onneen si dhukkubaa jechuudha amma. Hirrina dhiigallee qabaa hadiidallee hin qabaa. Rabbi si haa fayyisu. Egaa obboleewwan kiyyaa obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo akkuma dhageettan waggaa tokkoof akkas dhukkubsataa turte. Hirrina dhiigaa qabdii, haniida qabdii, onnee dhukkubaa. Maallaqa duraan dalagattee qabdu waggoota tokko labateettu kana mana yaalatti fixxee kanaaf amma bakka isiin kuftetti akka carraa ijoollummaan hiriyoota isaanii fi bilbilanii osoo gaggaafatan waan kana nutti himanii mucayyoon tun yoo duute seenaa nutti taati wal beeyna hamtuu fi gaddaa fi badhoo waliin qoodachaa turre gaafa Oromoon booyu waliin booyaa turre gaafa Oromoon gammadu waliin gammadaa turre gaafa rakkataan keenya dhukkubsatu waliin sagalee taa turre san biraayyuu tartee mallaqa ofii nuti afaan qofaa yoo ilayyuu damoota ofii ka kushiinaa arabaa keessa dhaabattee adda kaleen itti dhukkubsate kana baaftee yaalaa turte. Kanaaf boru yooma isiin akka carraa taatee duuteyyuu waan himannu hin qabnu jenneetiniin har'a jidduudhaan cabsaa isinitti finne miidhamtanii eeggadda gargaartatu kalee gargaartatu ture helgadda gargaartatu ture torbaan kana keessa gargaarti manuma kiyya kanatu torbaan kana keessa sadii deebine eda mana maamee bulle mana fadiloo bulle kanaaf isinuma saalfatuu dhabnee ija ashaboon dhiqannee mucayyoo tana takaleessa sagalee nu taa turte har'a mootu yoo sagaleen isii awwaalamuutti ulfaatee isinitti finne obboleewwan kiyya loomii 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 geexidha. Homa qabdaniin riyaala 5 doolaara 10 biri Itoophiyaa kuma takkaan waan dandeettanii ka giiftii qabu giiftiidhaan keessaa baafattee osoo har'uma galgalallee bishaaniin bitatteetinii galee homa qabdaniin obboleettii teessan Zaaraa bira dhaabbadhaa. Obboleewwan daqiiqaa tokko na dhaggeeffatu maqaan isinii waama jarjaree jechuudha inshaallah. Keessa kan hin jirre gootu nama dhibba irra geenyee dhaabne tokkoffaa irratti rammee malkaa 5,000 Mubarik Musammaa 5,000 obsituu bulloo 5,000 Kalifaa Oromoo Giftar 2,000 NG Turkii 10,000 Khalid 5,000 Amaan Kaargoo 5,000 Samir 4,000 Saaduu Sanyii 500 Kiyyaa Itayyaa 10,000 Isoosoo 4,000 Haliima $50 Seenaa Sanyii Jalmarroo 10,000 Hawwii Martuu 10,000 Caaltuu 5,000 Dr. Nuuree 3,000 Garalaafoo 5,000
Maashoo Kalil kuma tokko, Qeerroo Oromoo kuma sadii, Urjii kuma lama, Roozii kuma lama, Na'imaa Biyyaa kuma sadii, Labsii Giiftar kuma 15, Yaarsii Lij kuma sadii, Saaduu Shaashee kuma 5, Qeerroo Idris kuma 15, Ummu Amma kuma 10, Abdii kuma 7, Kamal Hussein kuma 8, Maryamaa kuma 2, Munaa Arsii $500, Sabboontuu Arsii kuma 1, Alii Walloo kuma 200 riyaala, Beest Said Roobee kuma 5, Zed kuma 5, Ali Marsii Asallaa kuma 2, Falmattuu 500, Nasruu Jimmaa kuma 700 riyaala, Arsii Asallaa kuma 2, Khalid Khalifa kuma 4, Shawaa kuma 7, Aslii Binti Islam kuma 3, Sabboontuu Abdallah kuma 3, Loomii kuma 2, Maryamaa kuma 5, Imaan kuma 4, Jamilaa Kadir kuma 2, Oromummaan Niga kuma 2, Rahimaa kuma 5, Naanaatii Harar kuma 4, Dirree kuma 5, Oromoo koo 200 riyaala, Jimmaa Abbaa Jifaar kuma 5, Kadir Maammee $200, Kamila kuma 2, Murteessaa Hajii kuma 40, Sabakoo kuma 1, Shamsiyaa kuma 2, Jimmaa Fikir Katamaa kuma 2, Culullee kuma 2, Mas'uud Abdallah kuma 10, Iftuu Nuuraa Yuuroo 100, Naanaa kuma 4, Saadaa Arsii Shaashee kuma 2, Ziyaad kuma 2, Rama Arsii kuma 2,200, Suusii Iluu kuma 2, Piroomiis kuma 5, Arsii Biyya Koo kuma 5, Sabboontuu Arsii kuma 7, Daawud Saaguree kuma 1, Rabbirraa kuma 4, Saaraa kuma 1, Feenaa kuma 2, Fatiyaa Sanyii Jawaar kuma 300 dirhama, Rahimaa kuma 5, Qeerroo Nageessoo kuma 2, Oroo Biyya Koo kuma 2, Hawwii Tamaam kuma 2, Abdii Shaashee riyaala 300, Abdii Adiyoos kuma 1, Aisha kuma 2, Qana'ii Caalaa kuma 4, Foozii kuma 5, Kadiijaa kuma 5, Booniyyee kuma 2, Feenii kuma 20. Jeejee kuma 10, Simalee Shawaa kuma 5, Waanofiikoo kuma 5, Nasriyaanolee kuma 5, Seenaa kuma 10, Makki kuma 1, Samiira Allaaf kuma 10, Sanyii Jawwee kuma 5, Umar Shaafillaa kuma 5, Saglan Iluu kuma 5, Michuu Dalloo kuma 5, Falmataa Oromoo kuma 5. Maashaallah Rabbi sirraa jaallatu. Asli kuma 5 jedhe. Qoy kaa itti daballa, qoy xiqqoo. Inda gamaa ta'e. Asliin dhukkubee miidiyaa irraa badee hagana dhukkubee waggaa 3 duraan dhukkubuu eegalee. Even ji'a Ramadaanaa yeroo Ramadaanitti seenuu gahu dura Ramadaanni seenuu ji'a tokko gahu baay'ee dhukkubee dalagaa dhukkubee amma ji'a 5 dura jira gahuutti jira. Maaltu si dhukkuba? Waggaa 3 dura onneen kiyya dhukkubdi mana yaalaa gaafa deemu milikkita wayii qabdinaan jedhe doktorri beektaa? Yeroo sanii mana dhukkubsuun dalagaa taa'eetii miti dalagaa dalaguu ture hin dalagaa humna qaba dadhabbii hin qabu. Yeroo san qoricha wayii naa kennanii na dhukkubuu dhiisee yeroo Ramadaanitti seenu ji'a tokkoof wayii akkana hafu dhiiga na tufsiisa akkanuma yoo lafaan ka'ee zimmi jedhee osoo hin qufa irra feefa yoo ol ka'u dhiiga na tufsiisu eegale. Achumaan jamaanii dalagaa dalaguu dadhabee dalagaa irraa bahee baay'ee na dhukkubee ani har'a amma akkana ol ka'ee haasawutuun hin fayyee yookiin akkana deebi'ee haasawee jedhee yaadee hin beeku. Rabbi si haa fayyisu. Onneen si dhukkubaa jechuudha amma. Hirrina dhiigallee qabaa hadiidallee hin qabaa. Rabbi si haa fayyisu. Egaa obboleewwan kiyyaa obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo akkuma dhageettan waggaa tokkoof akkas dhukkubsataa turte. Hirrina dhiigaa qabdii, haniida qabdii, onnee dhukkubaa. Maallaqa duraan dalagattee qabdu waggoota tokkoo lamateettu kana mana yaalatti fixxee. Kanaaf amma bakka isiin kuftetti akka carraa ijoollummaan hiriyoota isaanii fi bilbilanii osoo gaggaafatan waan kana nutti himanii mucayyoon tun yoo duute seenaa nutti taati. Wal beeyna hamtuu fi gaddaa fi badhoo waliin qoodachaa turre. Gaafa Oromoon booyu waliin booyaa turre. Gaafa Oromoon gammadu waliin gammadaa turre. Gaafa rakkataan keenya dhukkubsatu waliin sagalee taa turre. San biraayyuu tartee mallaqa ofii nuti afaan qofaa yoo ilayyuu damoota ofii ka kushiinaa arabaa keessa dhaabattee rakkaleen itti dhukkubsate kana baaftee yaalaa turte. Kanaaf
boru yooma isiin akka carraa taatee duuteyyuu waan himannu hin qabnu jenneetiniin har'a jidduudhaan cabsaa isinitti finne miidhamtanii eeggadda gargaarsa kalee gargaarsa ture helgadda gargaarsa ture torbaan kana keessa gargaarsi manuma kiyya kanatu torbaan kana keessa sadii deebine eda mana maame bulle mana fadiloo bulle kanaaf isinuma saalfatuu dhabnee ija ashaboon dhiqannee mucayyoo tana takaleessa sagalee nu taa turte har'a mootu yoo sagaleen isii awwaalamuutti ulfaatee isinitti finne obboleewwan kiyya loomii 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 geexidha. Homa qabdaniin riyaala 5 doolaara 10 birii Itoophiyaa kuma takkaan waan dandeettanii ka giiftii qabu giiftiidhaan keessaa baafattee osoo har'uma galgalallee bishaan hin bitatteetinii malee homa qabdaniin obboleettii teessan Zaaraa bira dhaabbadhaa. Maqaan isinii waama. Obboleewwan daqiiqaa tokko na dhaggeeffatu maqaan isinii waama jarjaree jechuudha. Inshaallah. Keessa kan hin jirre gootu nama dhibbarra geenyee dhaabne tokkoffaa irratti rammee malkaa 5,000. Mubaarik Musammaa 5,000 obsituu Bulloo 5,000 Kalifaa Oromoo Giftar 2,000 NG Turkii 10,000 Khalid 5,000 Amaan Kaargoo 5,000 Samir 4,000 Saaduu Sanyii 500 Kiyyaa Itayyaa 10,000 Isoosoo 4,000 Haliima $50 Seenaa Sanyii Jaalmarroo 10,000 Hawwii Martuu 10,000 Caaltuu 5,000 Dr. Nuuree 3,000 Garalaafoo 5,000 Maashoo Kaliil 1,000 Qeerroo Oromoo 3,000 Urjii 2,000 Roozii 2,000 Na'imaa Biyyaa 3,000 Labsii Giftar 15,000 Yaarsii Lij 3,000 Saaduu Shaashee 5,000 Qeerroo Idris 15,000 Amma 10,000 Abdii 7,000 Kamal Hussein 8,000 Maryamaa 2,000 Munaa Arsii $500 Sabboontuu Arsii 1,000 Alii Walloo 2,200 Riyaala Beest Said Roobee 5,000 Zed 5,000 Aliim Arsii Asallaa 2,000 Falmattuu 500 Nasruu Jimmaa 7,700 Riyaala Arsii Asallaa 2,000 Khalid Khaliifaa 4,000 Shawaa 7,000 Aslii Binti Islam 3,000 Sabboontuu Abdallah 3,000 Loomii 2,000 Maryamaa 5,000 Imaan 4,000 Jamiilaa Kadir 2,000 Oromummaan Niiga 2,000 Rahimaa 5,000 Naanaatii Harar 4,000 Dirree 5,000 Oromoo koo 200 Riyaala Jimmaa Abbaa Jifaar 5,000 Kadir Maammee $200 Kamiilaa 2,000 Murteessaa Hajii 40,000 Saba koo 1,000 Shamsiyaa 2,000 Jimmaa Fiqir Katamaa 2,000 Culullee 2,000 Mas'uud Abdallaa 10,000 Iftuu Nuuraa Yuuroo 100 Naanaa 4,000 Saadaa Arsii Shaashee 2,000 Ziyaad 2,000 Rama Arsii 2,200 Suusii Iluu 2,000 Piroomiis 5,000 Arsii Biyya koo 5,000 Sabboontuu Arsii 7,000 Daawud Saaguree 1,000 Rabbirraa 4,000 Saaraa 1,000 Feenaa 2,000 Fatiyaa Sanyii Jawaar 300 dirhama Rahimaa 5,000 Qeerroo Nageessoo 2,000 Oroo Biyya koo 2,000 Hawwii Tamaam 2,000 Abdii Shaashee Riyaala 300 Abdii Adiyoos 1,000 Aisha 2,000 Qana'ii Caalaa 4,000 Foozii 5,000 Kadiijaa 5,000 Boniyyee 2,000 Feenii 20,000 Jeejee 10,000 Simalee Shawaa 5,000 Waanofiikoo 5,000 Nasriyaanolee 5,000 Seenaa 10,000 Makki 1,000 Samiiraa Allaaf 10,000 Sanyii Jawwee 5,000 Umar Shaafillaa 5,000 Saglan Iluu 5,000 Michuu Dalloo 5,000 Falmataa Oromoo 5,000 Maashaallah Rabbi sirraa jaallatu. Afri 5,000 jedhe. Qoy itti daballa qoy xiqqoo.